Kan hariiroo Somaaliilaand wajjiniin qabdu caalatti cimsachuudhaaf qoonsiilaa Hargeysaa sadarkaa ergama addaatiin ture ol guddisuudhaan ambaasaaddara guutuu muudde. Kanaan dura Itoophiyaan waajjira qoonsiilaa Somaaliilaanditti ergama addaa malee ambaasaaddara hin qabdu ture. Darajjee Gonfaa dabalata qaba. Ambaasaadder Tashoomaa Shundee Hamitoo Agayya 29 bara 2024 xalayaa muudama isaanii pirezidaantii Somaaliilaand Musee Bihiitti kennaniiru. Ergamaan addaa kanaan dura turan ambaasaadaraan bakka bu'uu isaatiin hariiroon dippiloomaasii Finfinnee fi Hargeysaa gidduu ture caala akka cimu taasisaa jedhameera. Itoophiyaan Somaaliilaanditti ambaasaaddara muuduun ishee kan dhaga'ame muddamni Itoophiyaa fi Somaalii gidduu jiru hammaatee Masriin gara qaxanaa kanaatti erga loltoota fiddeen boodadha. Itoophiyaan walitti dhufeenya Somaaliilaand waliin qabdu ni cimsa haala jedhameen qoonsila sadarkaa ergama addaatiin ture kan amma ambaasaaddara muudde. Ministeerri dhimma alaa Somaaliilaand ibsa miidiyaa hawaasaa irratti baaseen sirna xalayaa muudamaa dhiyeeffachuu irratti ambaasaaddar Tashoomaan ergaa nagaa ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed pirezidaantii Somaaliilaandiif dhiyeessaniiru. Ibsichitti dabaluudhaan pirezidaantiin Somaaliilaand Museen ambaasaaddara haaraa simachuudhaan itti gaafatamummaa isaanii akka ba'anii fi hawwii isaanii ibsaniiru jedhe. Ambaasaaddar Tashoomaan waayitaa pirezidaantii Musee waliin wal arganitti dhimma nageenya qaxanaa gaanfa Afrikaa keessaa haala walitti dhufeenya Itoophiyaa fi Somaaliilaand kan daangaa waliin qooddatanitti cimsanii fi walta'iinsa gara fuulduraa isaanii fi lammiilee daangaa lamaanii gidduu irratti mari'atanii jiru. Muudamni ambaasaaddara Itoophiyaa Somaaliilaanditti raawwatte kunis kan dhaga'ame adeemsa Masrii hawaasni addunyaa akka balaaleffatuuf waamicha taasiftee guyyaa tokko boodadha. Xiyyaaronni Masrii meeshaa waraanaa fe'an Somaaliyaa seenuu isaanii erga dhaga'ame torban kana keessa muddamni qaxanichaa keessaa dabalaa dhufuun isaa kan yaadatamudha. Kana malees Somaaliilaand kan Somaaliyaan akka qaama bulchiinsa ishee tokkootti ilaaltu amajjii darbe keessaa erga Itoophiyaa waliin waliigaltee wal hubannoo mallatteessiteen booda Somaaliyaa fi Itoophiyaa gidduutti muddamni cimaan adeemeera. Kun osoo kanaan jiru waliigaltee waraanaa Somaaliyaa fi Masrii waliin mallatteessan hordofee waraanni Masrii Moqaadishoo kan galii yoo ta'u kunis Itoophiyaa fi Somaaliilaand dheekkamsiisuu isaa ibsi biyyoonni lamaan baasaniin hubatameera. Itoophiyaanis ibsa karaa ministeera dhimma alaa ishee guyyaa roobii Agayya 28 bara 2024 baafteen qaamoleen kaan gaanfa Afrikaa jeequudhaaf yoo socho'an calliseen laalu jechuun akeekkachiisuun ishee kan yaadatamudha. Waliigaltee wal hubannoo Itoophiyaa fi Somaaliilaand waliin mallatteessaniin wal qabatee sababii muddama Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduutti uumameetiin Somaaliyaan qoonsila Itoophiyaa Hargeysaa fi Puntlaanditti argaman guyyoota torba keessatti akka cufaman ajajuun ishee ni yaadatama. Haa ta'u malee amma qoonsilaan Itoophiyaa Hargeysatti argamuu fi sadarkaa ergamaarra ture amma gara sadarkaa ambaasaaddara gulantaa guutuutti guddachuutu ibsame. Maan wal qabatee ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Taayyee Asqasillaasee waldhabdee Somaaliyaa akkasumas waldhabbii Masrii wajjiniin jiru ilaalchisuudhaan Finfinneetti ibsa kennan. Waayilli Habtaamuu Xibabuu dhimmoota ibsa kana keessatti ka'an akkanatti nutti hima. Galatoomii hirphaa hariiroon Itoophiyaa fi Somaaliyaa Itoophiyaan Somaaliilaand wajjin sanada waliigaltee ulaa galaanaa erga walii mallatteessitee booda waldhabdeen gidduu isaaniitti uumamuun isaa ni yaadatama. Keessattuu jalqaba torbee kana immoo xayyaaronni waraanaa Masrii meeshaalee waraanaa qabatanii Somaaliyaa keessa qubachuun isaanii yookaan immoo gara Somaaliyaatti meeshaalee waraanaa imalsiisuu isaanii wajjin wal qabatee hariiroon biyyoota lamaan gidduu jiru daran hammaachaa kan jiru ta'uusaa gabaafamaati kan jiru. Dhimuma kana wajjin wal qabatee Itoophiyaanis yaaddoo qabdu kaastee turtee har'as ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ambaasaaddar Taayyee Asqasillaasee harka caalmaadhaan dhimma Somaaliyaa wajjin wal qabsiisuudhaan miidiyaaleedhaaf waajjira isaaniitti ibsa laataniiti kan isaan jiranii. Ministeerichi kan kaasanii imaammanni alaa Itoophiyaa biyyoota ollaadhaaf dursa kennuu irratti kan hundaa'edha jechuudhaan jalqaba irratti kaasaniiti kan isaan jiranii. Haa ta'u malee hariiroon Somaaliyaa wajjin qabdu Itoophiyaan tibba kana hammaachaa akka dhufe yookaan immoo waldhabdeen gidduu isaaniitti akka uumame kaasaniiti kan jiranii. Haa ta'u malee waldhabdeen kun gama nagaatiin yookaan immoo mariidhaan akka furamu Itoophiyaan fedhii guddaa akka qabduu fi dursa akka laattu kaasaniiti kan isaan jiranii. Haa ta'u malee gama kanaan faallaa ta'een aangoonni mootummaa Somaaliyaa tokko tokko garaagarummaa biyyoota lamaan gidduu jiru bal'isuu hojii idilee isaanii yookaan immoo gochaa guyyuu isaanii godhataniiru jechuudhaan komataniiti kan isaan jiranii. Kana malees immoo mootummaan Somaaliyaa gochaa humnootii faallaa fedhii Itoophiyaa ta'an keessummeessuu akka dhaabu gaafataniiti kan isaan jiran ministerichi. Egaa humnoonni kun eenyu akka ta'an garuu ifatti wanti isaan dubbatanii jiru. Kana malees mootummaan Somaaliyaa sochiin inni qaamolee nageenya naannoo kanaa hin barbaanne wajjin taasisu salphaatti yookaan immoo callifamee kan ilaalamuu miti jechuudhaanis dubbataniiti kan isaan jiranii. Ministerichi Itoophiyaan akka lakkoofsa warra Awurooppaa bara 2005 irraa eegalee Somaaliyaan akka biyyaatti akka dhaabbattuuf aarsaa guddaa kaffaluu kan isaan kaasanii.
dhimma kana yeroo dubbatanis ijoollee keenya dhiirolii fi dubartoota akkuma hedduun lakkaa'aman aarsaa goonerraa wanti nuti qusanne hin jiru lubbuu dhiiga dafqa humna keenya kennineera jechuudhaan kan isaan dubbatine haa ta'u malee haala faallaa kanaatiin ta'een tibbana gumaacha yookaan immoo aarsaa Itoophiyaa kana hoomattoo osoo lakkaa'in xiqqeessanii dubbachuun fi yaada kennuun akka mul'atu kaasaniiru. Kunis immoo sirrii miti gochaa safuuti jechuudhaan qeeqaniiti kan isaan jiranii. Hariiroon Itoophiyaan Somaaliyaa wajjin qabdus haala duraan turetti deebi'uudhaan mariidhaan furame. Kana malee immoo garee shororkeessaa Al-Shabaab irratti hojiin isaan qindoominaan hojjetan isa hojjechuu akka itti fufan fedhii Itoophiyaa ta'uusaa kaasaniiti kan jiran. Tole, Itoophiyaa fi Masreen waa'ee dhimma hidha haaromsaatiin wal qabatee waggoota kurnan darban wal dhabaati kan turani. Amma immoo Masreen loltootas gara Somaaliyaatti bobbaasuuf akka jirtu akkasumas meeshaalee waraanaan deeggaraati kan ishiin jirtu. Waldhabbii Masree wajjiniin Itoophiyaan qabdu akkamittiin eegnaa jedhu waa'ee kanaa maal jedhan Ambaasaadder Taayyee Asqasillaasee? Eeyyan dhimmi Masrii dhimma ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaadder Taayyee Asqasillaaseen irraa dubbatan keessaa isa tokkodha. Keessattuu Ijiptii fi Itoophiyaan hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa wajjin wal qabatee waggoota darbaniif wal dhibdee keessa turuun isaanii ni yaadatama. Dhimma meeshaa waraanaa tibbana gara Somaaliyaatti geejjibsiifame wajjin wal qabatee wanti kaasan jiraachuu baatullee keessatti dhimmoota hidha haaromsaa wajjin wal qabatanii jiran ammallee dhimmoota hafan jechuudha. Karaa nagaa fi mariidhaan akka furaman Itoophiyaan fedhii akka qabdu kaasaniiti kan isaan jiranii. Inni kan biraa hirphaa keessattuu hariiroon Itoophiyaan biyyoota ollaa akkasumas immoo biyyoota biroo wajjin qabdu hammaachaa dhufeera. Kunis immoo kufaatii dippiloomaasii yookaan hariiroo alaa biyyattii wajjin kan wal qabatudha kan jedhu hayyoota biraan ni ka'a. Kan akkamiin ilaaltu gaafiin jedhus ambaasadarichaaf dhiyaatee ture. Haa ta'u malee dhimmi kun guutumaan guutuutti dogongoradha, yaada bu'uura hin qabnedha jechuudhaan kaasaniiti kan isaan jiranii. Hariiroon alaa Itoophiyaa fedhii yeroo dheeraa kan bu'uureffate akka ta'e kaasaniiti kan isaan jiranii. Fedhiin yeroo dheeraa Itoophiyaa immoo akka biyyaatti itti fufuudha. Haalonni akka biyyaatti akka itti hin fufne nu taasisan yoo jiraatan ni lolla jechuudhaan kan isaan kaasan jechuudha. Kana malees immoo namoonni yaada dippiloomaasiin Itoophiyaa kufeera jechuudhaan kaasan warra qabatamaadhaan hojicha keessa hin jirredha jechuudhaan qeeqaniiti kan isaan jiranii. Kana malee immoo hirphaa keessattuu gaheen Itoophiyaan yeroo ammaa kana ergama nagaa kabachiisuu gamtaa Afrikaa kan Somaaliyaa keessatti qooda qabaachuun ishee ni yaadatama. Ergamni ATMIS jedhamuudhaan beekamu kun immoo ji'oota muraasa booda kan xumuramu ta'a. Sana booda gaheen Itoophiyaa akkam ta'a kan jedhus gaafatamanii turanii dhimma kana hojii wal qabatu wanti barame akka hin jirre ammatti jechuudha. Haa ta'u malee mariirra waan jiru akka ta'e kaasaniiti kan jiranii. Wayita yeroon ATMIS xumuramu humni nagaa kabachiisaa iddichatti yookaan immoo Somaaliyaa keessatti ramadamu kamiyyuu yaaddoo nageenyaa Itoophiyaa ta'uu hin qabu jechuudhaan kaasaniiti kan jiran. Habtaamuu Xibabuu ibsa ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaadder Taayyeen kennan hordofuudhaan odeeffannoo bal'aa nu biraan geesseef guddaa galatoomi. Hojii barattootaa yuunivarsiitii dursuurraa hanga pirezidaantii yuunivarsiitii Finfinnee ta'utti kan beekaman Piroofeesar Andiriyaas Isheetee kaleessa du'aan boqotan. Akka ibsametti taanaan hayyuun kun dhukkubsachaa erga turaniin booda akka lakkoofsa Itoophiyaa hagayya 23 bara 2016 boqotan. Piroofeesar Andiriyaas dhimmoota siyaasaa fi kaan irratti yaada kennuunis ni beekamu. Namoota siyaasaa keessaa buleen coolataa Andiriyaas wajjiniin ilaalcha adda addaa qabna ture jedhan. Sabootii akka recognized hin goone barbaada. Kanaaf fundamental ideological difference qabna ture. Jalqabarra. Kanaaf inni warra laayinii farra nations and nationalities qabu hordofaa. Animmoo neeshanoonni mirgi isaanii kabajamuu qaba ka jedhuu qaba. Oromoo Amaara jechuurraa Wallagga, Gondar, Goojjam, Tigraay isa kanatu baasaa ka jedhu qaba inni. Yuunivarsiitii Finfinneetti hanga yuunivarsiitota Ameerikaa barsiisuutti kan beekaman Piroofeesar Andiriyaas cimina isaaniitiin akkuma leellifaman waan ittiin komatamanis ni qabu. Akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1996 Yuunivarsiitii Finfinnee irraa barattoota Oromoo 300 ol ari'uudhaan ni komatamu. Isaan keessaa ajajaa abaawoo bo'oo ta'uudhaan hanga har'aa bosona kan jiru Marroo Dirribaa fi Ministeera Deetaa duraanii Ministeera Nagaa Obbo Taayyee Danda'a isaan tokko. Ameerikaa kan jiraatu Obbo Nageessoo Oddoo Duubee barattoota yeroo sana ari'ataman keessaa tokko yoo ta'an yaadannoo hamaan qabaa jedhu Zalaalam Taaddasaatu dubbise.
Profeesar Andiriyaas yeroo ani barataa waggaa sadeessoo ture yuunivarsiitii Finfinnee pirezidaantii ta'e muudame. Yennaa sanitti gaafilee garaagaraa qabna ture. Tokkoffaa galma aadaanuu eeyyamaa kan jedhuu fi dhimma yennaa sanitti waajjiraaleen Oromiyaa Finfinnee keessa qaban murtee jedhu ture gara Adaamaatitti deemaa kan jedhu. Dhimma sanillee wal qabatee gaafilee qabnu sagalee dhageessisuu fi socho'aa turre. Kan ammoo katabnee barreeffamaan waajjira isaan bira galfachaa turre. Dhimma sanii wal qabateeti yeroo sanitti haaluma karaa nagayaatiin waajjira isaanii fuulduratti walitti deebineeti turre. Duratti waa'ee galmaatiin wal qabatee galma sanii kallattii inni nu eeyyamuu didaniitu karaa siyaasaatiin akka ta'u ijoollee miseensa mootummaa ta'anii akka gaggeeffamu kan jedhu jedhanii achirratti wal dhabdee wayii xiqqoo uumame. Achi keessa hiriira baanee jennaan ijoollee 8 qabaniidhaan. Ijoollee 8 kana nu gadhiisaa inni waajjira pirezidaantii fuulduratti walitti deebinee kan jirru federaal poolisiin nutti yaamanii ijoollee 350 olii nami hagasii nu marsanii konkolaataan fe'anii kolfee poolis isteeshinii nu geessanii achitti adabbii qaamaa hedduu nurra raawwatanii toorcheriin ture. Achi keessa immoo ijoollee 25 nu filanii warra qindeessedhanii gara mana hidhaa nu geessanii. Nu halkan nuti achi bullee TV'dhaan labsii dabarsan. Ijoolleen kun akkas jeexxee kana goote san goote. Nu waan akka waa jeexxee hin qabnu. Wanni badde tokko hin jiru. Very disciplined achi teteenne poolisoonni akka itti himamee dhufeeyyuu akka waan jeequmsi jiruutii fiigaa dhufanii akkasuma lafarra teteenne turre. Gaafa dhufanii nu arganu gara badanii maaliif jarri kun wanni tokko socho'an jiran jedhanii achiin garuu konkolaataa fidaniituma konkolaataan nu fe'anii nu geessan. Already barattoota kana ariineerra jedhanii TV'dhaan labsanii barattoota muraasa immoo complete dismissal warra waggaa tokkoof akkas jedhanii labsii godhaniitu akkasiin nu hagaa yeroo muraasa eega hidhamnee ni jennee baane. Sababa sanii wal qabatee ijoolleen even barattoonni iskuulii baay'ee Oromiyaa keessa bakka hedduu socho'anii hiriira ba'anii murtee kanan namni muufatee onni jedha socho'aa turtellee ijoollee hedduutti ijjeefame. Warra qara hidhamnee eega mirga ofiitiin nu baasaniin duuba irra deebi'anii ammas nu sassaabanii nu hidhan jechuudha. So achi keessa ijoolleen akka Gaaddisaa Hirphaasaa, Alamaayyoo Garbaatii fi ijoollee isaan lamaan ana waliin faayilii tokko waliin turre Qaallittiitti ana biraa magaalaa yeroo jeequmsi qinijjiiti ka'u mana hidhaa keessa ijoolleen kashlabbeen waan akka diraagii kana hashiisha galchitee jirti waan kana arsite poolisiirra dhagaa darbatte. Poolisiin mana hidhaa akka jirutti dhukaasatti bane. Manuma keessatti ruumuma mana hidhaa keessa jijjiirru keessa kenna Alamaayyoo Garbaa laanchii nyaatee bakkuma sireeuma irra bulurra taa'ee jirutti rukutan. Rasaasumaan rukutan? Rasaasaan rukutame yaa. Baay'isaan immoo dhukkubsatee ture.